Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti taasifameen namoonni lakkoofsi isaanii addaan ba'ee yeroodhaaf hin beekamne du'uun isaanii gabaasameera. Jiraattonni akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame erga mormitoonni karaa humnoottan raayyaa ittisa biyyaa irra darbaa turan cufuudhaaf yaalanii booda. Jalqaba ji'a adoolessaa keessa erga hanga'anii dhimma nageenyaa naannoo sanaa ajjeefamanii booda magaalli Shawaa Roobiit labsii sochii daangessuu keessa akka jiru kan beekamudha. Naannoo Amaaraa keessatti dhiyeenya kana walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti yemmuu taasisamu inni kun yeroo lammaffaadhaaf yemmuu ta'u Roobii Dheengaddaa godina walakkeessa Gondare aanaa Dambiyaa magaalaa Cohaayit keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoottan lakkoofsi isaanii yeroodhaaf addaan ba'ee hin beekamne du'uu isaanii bulchiinsi naannootii fi raga baatonni mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee gorsaa dhimma nageenyaa naannichaatii fi itti aanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannichaa hojiirraa kaasuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Hojjettoonni waajjiraalee bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa keessa hojjetan jimaata har'aa magaalicha keessatti hiriira taasisanii jiru. Tajaajila uummanni nurraa barbaadu sirriitti raawwachuu dhabuu keenyaaf uummanni dhiifama nuufaa taasisuu jechuun kan isaan hiriira bahan. Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa kumatti lakkaa'amanuu hiriira kana kan ba'anii mormiidhaaf yookaan deeggarsa addaatiif ittuu hin ta'in jiraattota magaalichaa warreen tajaajila isaan irraa argatan dhiifama gaafachuudhaaf akka ta'e beekameera. Hirmaattonni hiriirichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti sababni hiriira dhiifama gaafannaa tajaajilli uummataa fi waajjiraalee mootummaa irraa yeroodhaan kennamuu qabu kennamaafi waan hin jirreef. Hiriirtonni kun hojii hawaasaa qulqullina qabuu fi gahaa ta'e uummataa fi kennuudhaaf danqaawwan dhiyeessii tajaajila hawaasaa keessa jiran hambisuudhaaf waadaa seenuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Naannoo Tigraay godina giddu galeessa qollaa Tambeenii fi aanaawwan Maacootti qonnaan bultoonni dhiyeessiin xaa'oo nu hin gahiin waan jiruuf lafa duraan xaa'oo bareeruu irratti waaquma keenya amannee midhaan irratti facaafannee jedhan. Xaa'oo malee facaasuu keenyaan waqtii sassaabbiitti oomisha barbaadamu arganna jenne hin abdannus jedhan. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa gama isaatiin naannichatti dhiyeessiin xaa'oo mudate akka jiru hime torbaan kana keessa garuu xaa'oon yuuriyaa galuu akka jalqabeeru eereera. Oduu biratti yommuu dabarru pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon pirezidaantii Niijer kan fonqolchi aangoo irratti raawwate haasofsiisuu isaanii fi nageenya isaanii akka mirkaneeffatan ibsuu isaanii maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees ibsee jira. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres gama isaaniin fonqolcha mootummaa Niijeritti raawwate mormanii pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazuum aangoo isaaniitti akka deebifaman gaafataniiru. Sadarkaa addunyaatti mormiin fonqolcha aangoo loltoonni Niijer taasisan irratti dhiyaachaa jiru. Itti fufee jirusiin hanga'oonni waraana Niijerii tarkaanfii pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaasuu fi Roobii Dheengaddaa fudhatamee fi deeggarsa akka qaban ibsaa jiraachuun isaanii beekameera. Pirezidaantiin biyyattii erga aangoo keessa of dhoksanii booda mirga lammiilee biyyattii dagataniiru jechuudhaan kan dubbatan deeggartoonni fonqolchichaa yommuu waajjira paartii pirezidaantichaa paartii Dimookiraasiitii fi Sooshaalizim jedhamu saamanuu fi guban mul'atee jira. Loltoota 1,500 kan ta'an Niijer keessaa kan qabdu Faransaay fonqolcha aangoo kana jabeessitee akka balaaleffattu kamisa kaleessaa ibsitee bulchiinsi pirezidaantichaa akka bakka isaatti deebi'uu qabu hubachiiftee jirti. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees magaalaa Niiwoork keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin loltoonni fonqolcha aangoo raawwatan kun aangoo mootummaa nama haala dimokiraatawaa ta'een filataman Mohaammed Baazuumuutti akka deebisanii kennanu gaafatanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee kan biyyoottan Afrikaa lixaa yookiin ECOWAS jedhamee beekamu tarkaanficha balaaleffachuu isaa komishiinarrii dhimma siyaasaa dhaabbatichaa Abdul Fattah Muusaa VOA'tti himanii jiru. Bara 2020 kaasee fonqolcha aangoo lixaa fi giddugaleessa Afrikaa keessatti taasifaman keessaa inni amma Niijer keessatti taasifame yeroo torbaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun namoottan miidhamaniif gargaarsa hawaasni addunyaa taasisaa jiru keessatti gamtaan Awurooppaa adda dureerra akka jiru bakka bu'aa olaanaan gamtichaa Joosef Booreel ibsaniiru. Walwaraansa guyyoottan dhibbaa oliif itti fufee jiru kanaan namoottan du'an kumaan lakkaa'aman keessaa 435 ijoolleewwan ta'uu isaanii fi namoonni 12,000 biroo immoo madaa'uu isaanii kan ibse gabaasni gamtaa Awurooppaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 3 ol ta'an keessaa okkora saalaatii fi dhiibbaa saala irratti hundaa'eef kan saaxilaman hedduu ta'uu isaanii eeree jira. Haalli Daarfuur keessa jirus xiyyeeffannaa mataa isaa danda'e kan barbaadu akka ta'e kan ibse gamtaan Awurooppaa
Gargaarsi namoomaa Sudaan keessatti taasifamu haala naga qabeessa ta'e kan yeroo isaa eeggatee fi kan gargar hin cinne akka ta'u dhukaasa dhaabuu dabalatee gareewwan dhimmicha keessaa qooda fudhatan yoo mirkaneessan qofa akka ta'e hubachiiseera. Gamtaan Awurooppaa magaalaa Biraasels keessatti bakka bu'oota uummata Sudaan walitti qabuudhaan akkaataan nageenya buusuun danda'amuu fi egeree biyyattii keessatti waan ta'uu qabu irratti akka waliin mari'atanii taasisuu isaa kan ibsan aanga'aan olaanaan gamtichaa Joosef Boorel gamtaan Awurooppaa Sudaan keessatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuu fi nageenya waarii qabeessa ta'e mirkaneessuu fi yaalii gamtaan Afrikaatii fi gareen biyyoottan ba'a Afrikaa IGAD taasisaa jiru walga'iin Biraasels keessatti taasifamaa jiru akka bakka kennuu fi ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa wal waraansicha dhaabsisuudhaa fi nageenya jajjabeessuudhaaf tarkaanfiiwwan daangessuu dabalatee malaawwan harkasaa keessa jiran akkaataa fayyadamuun danda'amu ilaaluudhaa fi qophaa'aa akka ta'e ibsee jira. Hooggantoota biyyoottan Afrikaa keessummeessaa kan jiran pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Raashiyaan biyyoottan Afrikaa waliin ta'uudhaan sirna addunyaa hunda hirmaachisaa ta'e uumuu irratti akka waliin hojjechuu qaban kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Walga'ii magaalaa Seent Piitersberg keessatti taasifamaa jiruun cinatti sirna irbaataa keessummootaaf qophaa'e irratti kan dubbatan Vilaadimiir Puutiin walwaraansa Yuukireenii wajjiniin taasifamaa jiru walqabate hanqina midhaan nyaataa dabalatee rakkina addunyaa irratti uumame fooyyessuudhaa fi gumaacha isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Vilaadimiir Puutiin sirni addunyaa yeroo kana fedhii biyyoottan lixaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa ibsanii Raashiyaanii fi biyyoottan Afrikaa sirna kana jijjiiruu irratti hojjechuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kana irratti kan hirmaatan hooggantoonni biyyoottan Afrikaa wal waraansa adeemaa jiru dhaabsisuudhaa fi yaada nageenyaa biyyoottan Afrikaa irraa dhiyaate akka fudhachuu qaban pirezidaantii Raashiyaa hubachiisanii jiru. Walga'ii kana irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin Riippaabilika Koongoo Deenis Saassoon Geessoo sochii nageenya buusuu Afrikaan taasisaa jirtuu fi akka xiyyeeffannoon addaa kennamuufii qabuu fi akka tuffatamuu hin qabne himanii ammas irra deebinee Awurooppaa keessatti nageenyi akka deebi'ee mirkanaa'u gaafannaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Siisii gama isaaniitiin midhaan nyaataa karaa garba gurraachaa Yuukireenii fi Raashiyaa irraa gara biyyoottan Afrikaatti ergamu irratti waliigaltee haaraa irra gahamuun akka qabu gaafataniiru. Waa'ee midhaanii irratti deebii kan kennan Vilaadimiir Puutiin rakkinicha kan uumaa jiran biyyoottan lixaa warreen wal waraansicha keessa harka galfatan ta'uu isaanii himanii yaada nagaa buusuu biyyoottan Afrikaa dhiyeessaa jiran akka kabajanuu fi akka ilaalaa jiran dubbataniiru. Raashiyaan biyyoottan Afrikaa ja'aa fi ji'oottan hedduu dhufanuu fi kan isaan gargaaru midhaan nyaataa tola akka ergitu kamisa kaleessaa ibsitee jirti. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa Raashiyaa fi Yuukireeniin gidduutti nageenya buusuu irratti pirezidaantii Yuukireen wajjiniin dhiyeenya kana kan mari'atan ta'uun isaaniitii fi pirezidaanti Volodimiir Zelenskii amma Raashiyaan lafa biyya isaanii humnaan qabattee jirtu gallakkiftee hin baanetti mariin araaraa akka hin jirre ibsuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf jalqabaa dhimma fonqolcha mootummaa Niijeritti raawwate irratti xiyyeeffata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti yaaliin fonqolcha mootummaa gidduu kana Niijer keessatti gaggeeffame seenaa jeeqama siyaasaa biyyattii Afrikaa gama lixaa kana keessaan yoo ilaalame waan hin eegamne ta'uu hin danda'u jedhu. Egaa Niijer bara 1960 keessatti kolonii Faransaay jalaa baate walabummaa labsattee as fonqolchawwan mootummaa afurii fi yaaliiwwan fonqolchaa hedduutu biyyattii keessatti gaggeeffamee ture. Pirezidaantiin Niijer Mohaammed Baazum yeroo jijjiiramawwan hedduun biyyattii keessatti barbaachisanitti sablammii xiqqaarraa kan filataman waan ta'aniif sablammii biyyattii guddaa irraa dura dhaabbannaan kan isaan mudate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo jaallanneetu dhiyeessa. Itti gaafatamaan fincila kanaa Koloneel Amaaduu Abdurraame haasawaa uummata biyyattiif taasisaniin bulchiinsi mootummaa gaarii waan hin taanee fi haala nageenyaa Niijer rakkoorra waan buuseef humnootiin ittisaa fi tikaa aangoorraa buusan jedhan. Kamisa kaleessaa kaasee sochiin paartilee siyaasaa biyyattii hundi hanga beeksisni kabiraan kennamutti addaan citee akka jirus televiziyoona mootummaa irratti ibsaniiru. Xiinxalaa siyaasaa fi waa'ee nageenya kutaa Saahel irratti kan xiyyeeffatan Abdurraame Alkaasim Niijer irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti waraanni qabachuun eega labsamee guyyaa tokko booda ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti wanti burjaaja'aa fakkaatuuf ifan taanee jira jedhan. Magaalaa guddoon yeroo ammaa duwwaadha. Sodaan jiru maal akka ta'e hin beeku. Haala burjaaja'ee keessa jirra. Gama tokkoon fonqolchi mootummaa milkaa'uu isaa kan agarsiisan yoo ta'u, kaan ammoo hin milkoofne jedhu. Karaa deemokiraatawaa ta'een kan filataman pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazum eebila bara 2021 kakatanii aangoo qabatan. Yuunivarsiitii Naayiroobii keessa jiru kan US International jedhamu keessatti
hayyuu waa'ee hariiroo addunyaaf dippiloomaasii barsiisan Dr. Edgar Gitaawu akka jedhanitti jeequmsi siyaasaa inni ammaa kun waan ni ta'a jedhamee hin eegamne miti jedhaniiru. This is a country that has endured 4 coups in its history. So the political culture in Niger is... Kuni biyya seenaa ishee keessatti fonqolcha mootummaa 4 dandamattedha. Kanaaf aadaan siyaasaa Niger waraanni mirga guddaa akka qabutti dhagahama yookaan dhuguma siyaasa keessatti gahee taphachuu akka qabu akkatti dhagahamu kan dandeessisudha. Gitaawun akka jedhanitti gosti pirezidaantichi irraa dhufan sababaa kabiraa ta'uu danda'a. He's a Difa Arab and he came from a minority group. He came in and was making lots of changes because inni araba diifaati garee xiqqaa irraas dhufe biyya sabaaf sablammoota gurguddoo qabdu keessatti jijjiirama hedduu fida ture waa'ee gosa gurguddoo kan akka Hausaa, Zaamaa, Tuareg yoo laalle pirezidaantota naannoo filannoo xiqqaa irraa dhufanii aangoo dhaalan akka waan marfama jala jiraniitti itti dhagahama. Sababni isaas ati saba xiqqaa keessaa dhufte namoonni kaan mootummaa to'atan immoo saboota biroo irraa kan dhufan kanneen ati isaan hoogganuu kee itti amanan yookaan dhimma hin qabnetu jira. Gamtaan diinagdee Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS akkasumas gamtaan Afrikaa fi hawaasni addunyaa kanneen biroo waan Niger keessatti raawwatame kana balaaleffachuun pirezidaanticha hatattamaan akka bilisa taasifaman gaafataniiru. Kutaan dhiyeenya kana Maalii, Burkina Faasoo fi Giinii dambalii fonqolcha mootummaa mudate keessatti Niger erga pirezidaantichi aangootti dhufanii as tasgabbii deemokiraasii qabaachuu dandeesseetti. Alkaasuun akka jedhanitti yaaliin fonqolcha mootummaa Niger kun yoo milkaa'e guutummaa naannoo sanaarratti dhiibbaa uumuu akka danda'u dubbatan yoo fashale garuu jedhan ECOWAS fi kutaa Saahel hundatu kufe jechuudha. Yoo of eeggannoo hin qabnu ta'e biyyoonni abbaa irree waraanaan bulan kabiroon tasgabbii dhabiinsa keessatti kufuu malu sun nuufis hin hafuu jedhan. Kutaa Saahel keessatti kan argamtu Niger hidhattoota islaamummaa waliin kan wal waraanaa turte yoo ta'u lola sana keessatti gargaaraa akka turte Faransaayin loltoota gara 1,500 ta'an achi keessaa qabdi. Deeggartoonni pirezidaantii Niger roobii darbe gamoo gumii biyyoolessaa fuula duratti walitti qabamuudhaan akka hiikaman waamicha dhiyeessan garuu kanneen pirezidaantichi humnaan aangoo irraa bu'uu qabu jedhan immoo kamisa kaleessaa hiriiranii jiru. Eebila 15 erga waraanni ajajoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti ka'een uummanni Sudaan miiliyoonotaan lakkaa'amu magaalaa guddittii Kaartuum irraa kallattii kaaba baha biyyattiin gara magaalaa Atbaaraatti akka godaanan taasise. Gabaasa Siidaa Ahimad magaalaa Atbaaraatti argamtee dhiyeessite kan Saalem Salamoon seenessite irraa akka itti dhiyaata. Magaalaan Atbaaraa Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetirii 350 irratti argamti. Magaalaan kun har'a namoota wal waraansa hooggantoota waraana biyyattii lamaan gidduutti ji'a eebilaa keessa ka'ee hanga ammaatti itti jiru baqataniiraniin guutamteetti. Namoonni baay'een achuma Atbaaraa keessa turuu filatu. Gariin isaanii immoo akka ce'umsaatti fayyadamuun karaa poortii Sudaan gara biyya ollaa Masiriitti godaanu waraana baqaaf. Hawaasni magaalittii kanneen akka Yusuf Hasan Affaa immoo namoota qe'ee isaaniirraa sababa wal waraansaan godaananiiran kanneen qubachiisuuf buufata yeroof ta'u qopheessuun wantoota isaan barbaachisan deeggaruutti argamu. We focused on the issue of providing housing for the displaced, and we were able to house a large number of people fleeing. Namoonni kunneen mana jireenyaa akka argatanii fi xiyyeeffannoo keenya goone. Namoonni haala rakkisaa Kaartuum sana keessaa bahanii as magaalaa Atbaaraatti mana keessa buufatanii arguudhaaf dandeenyeerra. Manneen barnootaa, manneen namoottan dhuunfaatii fi namoottan biras bifa keessummaan akka turan taasisaa jirra. Yeroo ammaa magaalaa Atbaaraa keessa buufataaleen namoota Kaartuum irraa baqatanii 45 irra ga'eera. Akka Yusuf Hasan jedhutti hojiiwwan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan kana qubachiisuun kan hojjetame namoota akkasaa hojii tola ooltummaa hojjetaniinidha. We work without receiving any government assistance. Most of the aid comes to us from philanthropists. Wantoota kanneen kan hojjanne deeggarsa mootummaatii alatti. Gargaarsi kunneen namoottan tola ooltotaa fi deeggartoota naannoo hojii tola ooltummaa gaarii hojjetaniin kan dhufedha. Namoonni hojii tola ooltummaa kana hojjechaa jiran garuu rakkoon dhiyeessii isaan mudachaa jiraachuu himu. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa adoolessa 14 baaseen sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona 3 qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Kanneen keessaa baay'inni isaanii miiliyoona 2.4 kan ta'an achuma Sudaan keessa jiru. Sharaf Alawaad warra Kaartuum keessaa baqatanii magaalaa Atbaaraa keessa jiranidha. Innis uummanni magaalichaa akka gaariin isaa fi warra akkasaa simachuu hima. When we came, we arrived to Atbara. People was very, the hospitality of people of Atbara was great. They received us. We stayed at houses, places. They provide us food, accommodation,
and all the necessary requirement that for our own safety. Yeroo asii atbaaraa geenyu kunuunsii fi simannaan nuuf taasifame baay'ee gaariidha. Mana isaaniitti nu simatanii obbira nu tursiisaniiru. Nyaataa fi bakka quubsamaa nuuf kennaniiru. Wantoota barbaachisaa ta'an hunda nuuf dhiyeessaniiru. Garuu ammayyuu dhiyeessii qorichaatii fi bakka jireenyaa guutamuu qaban irratti qaawwaa qabna. Haalli dhiyeessii gargaarsaa rakkoo keessa jiraatus Atibaaraan ammayyuu namoota waraana jalaa baqatan keessummeessuutti fufteetti. Rogeeyyiin gama isaaniin gargaarsi akka barbaachisu dhaabbileen idil-addunyaa fi kanneen biroo akka birmataniif wawwaachaa jiru. Fi barsiisaa yuunivarsiitii Arsii Gurmeessaa Goobanatti fulleeffata. Gurmeessaan rakkoo uummata naannawaa isaa jiru keessumaa kan qonnaan bultootaaf furmaata ta'a jedhe irratti xiyyeeffachuun qorannaa gaggeessuu isaa fi maashinii hojii qonnaa keessatti gargaarsa guddaa kennu uumuu isaa dubbata. Maashiniin inni kalaqe hojiiwwan qonnaa 7 kanneen akka facaasuu, qotuu, qoricha biifuu fi tajaajilawwan biroo bakka tokkotti akka kennu sagalee Ameerikaatti himeera. Tsahaay Daamtoo taasofsiisee qophii har'aaf qindeesse. Itti dhiyaadhaa. Ogeessa kalaqaati akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Arsiiti. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa hojiilee kalaqaa adda addaatiin badhaasa garaagaraaf qaqqabanii jiru. Barsiisaan kun akkamiin gara hojii kalaqaatti dhufan? Fiildii lama waliin baradhee pilaanti saayinsii fi akkasuma immoo barnoota tiiveet injiinaringii osuma pilaanti saayinsii baradhuun baradhee akkasuma kompiitara saayinsii illee yuunivarsiitii Gondaritti baradhee. Egaa wal fakkaataa garuu kanatti wanti guddaan kalaqa kanatti na fide rakkoodha jechuudha. Rakkoo hawaasaa san furuudhaafan gara kalaqaatti dhufe fakkeenyaaf rakkina raammoo geerrii rakkina namni dugdatti baatee qoricha biifuu akkasuma immoo rakkina kaansarii rakkina namni keenya meeshaalee qonnaa sustainable ta'e meeshaalee isaaf mijataa ta'e dhaburraa namni keenya rakkate fakkeenyaaf namni keenya hagaarraa harkaan qotaa akkasuma immoo mukaan qotaa egaa kana furuudhaa fi akkasuma immoo rakkoolee bu'uuraa rakkina raammoo geerrii midhaan boqqolloo nyaattuu fi akkasuma immoo rakkina xaa'oo dhangala'aa ta'e biif meeshaalee san kalaquun amma kan oomishee qonnaan bulaa biraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf kalaqa kalaqutti kan nagalche rakkinuma hawaasa kiyyaati. Hojii kalaqaa isaanii keessaa inni ijoon kan rakkoo qonnaan bultootaa hiikuuf tolfame ta'uusaa innaa ibsan barsiisaa Gurmeessaan. Meeshaa salphaa ta'e waayilii salphaa ta'e kan humna nama 7 bakka bu'ee qoricha biifuu danda'u xaa'oo dhangala'aallee humna nama 7 bakka bu'ee biifuu kan danda'u. Egaa rakkoo san erga fure immoo maashinii kun filatamaadha. Maashina hojii qonnaa 7 waayilii tokko irratti hojjechuu danda'udha. Motoraayizidii fi nan motoraayizididha. Maashinni kun saayikoom yookaan immoo isaa afaan Oromootiin babaqoos jennu 6 kombeen agiroo maashinii jechuudha. Maashina motoraayizidii fi waayiliidhaan maasii boqqolloo keessa oofame haala salphaadhaan raammoo geerrii mi'aan hojjaa keenyaa ol ta'e qoricha biifee humna nama 7 bakka bu'ee biifuu danda'a. Akkasuma immoo fakkeenyaaf amma namni keenya baay'inaan maasii tokko nama tokkotti biifa garuu kun al tokkotti meetira 4 kafar godhee humna nama 7 bakka bu'aa automation spray pump jedhama. Amma ammaatti kalaqoota 61 kombeen agiroo maashinii fi automatic spray pump kan jennu kana meeshaalee qonnaa kan hojiilee qonnaan bulaa gargaaran kanneen kalaqee uummata biraan gahaa jira jechuudha. Maashinoota kana hojjechuudhaaf meeshaalee dheedhii wantoota naannaa isaanii irratti argataniin dhimma akka itti bahan ibsanii jiru. Egaa jalqabarra nullee waanuma West Company Product irraa kalaqoota daa'imummaa kiyyaa irraa kalaqa daa'imummaa kiyyaa kutaa 5 kutaa 6 kan baradhee galee achirraan booda kutaa elementariitti high schoolitti gaafa dhufu badhaasa garagaraa argadhee achi booda kalaqoota san rakkina hawaasaa laaleen kalaqee achi booda kalaqoota kana immoo egaa kalaqeen booda realitii isaatti dhugoomsuudhaa fi growing domestic waanuma biyya kana keessa jirurraa oomishamee akka uummata bira gahuu danda'u maaliifin roo maateriyaaliin isaa yookaan biyya biraatti dhufu ta'e kalaqni sun sustainability yookaan itti fufiinsi isaa dhiphaadha waan ta'eef haaluma dandahame hundaanii waan biyya kana keessatti oomishamu roo maateriyaaliin isaa hundi isaa mootoris sibiilonnis wantoonni garaagaraa wantoonni meeshaalee maashina kana barbaachisan hundi biyya kana keessatti hojjetama jechuudha. Isa domestic products jennu kanadha. Bifa sanirraa kan ka'e ofiif waan ofii keenya itti fayyadamnu ofii keenyaaf kalaquu qabna akkasuma immoo roo maateriyaal kan biyya kana keessatti oomishamu jechuudha. Yeroo ammaa maashina isaaniitti qonnaan bultoonni fayyadamaa jiraachuus barsiisaa Gurmeessaan himaniiru. Amma kana waqtii qonnaan kana irratti illee raabsuudhaaf amma qophiirra jirra. Saampiloota garaagaraa Arsii Yuunivarsiitii wajjin taanee qonnaan bultoota moodeela ta'aniif kennee jirra karaa USAIDtiin illee kennee jirra. Amma waliigalaatti oomishni amma raabsuudhaaf qophii xumuraa jirra. Garuu waggaa 5 haga waggaa 6tti kalaqni kun jalqabarraa kaasee beekumsa qonnaan bulaa kan hojii barsiisee xumuramuudhaaf hagas fudhatee
haga amma kanatti immoo qonnaan bultoota 50 ta'aniif modeela warra ta'aniif kennine jechuudha. Isa kalaqa kana test gochuudhaaf sustainable gochuudhaaf sadarkaa san irratti dhufne amma haga nageenya jira jechuudha. Barsiisaa Gurmeessaan wal dorgommii kalaqaa kan baankiin Awaash dorgomsiisaa ture namoota 1000 lakkaa'aman keessaa sadarkaa jalqabaatiin xumuruun injifatanii badhaafamanii jiru. Kalaqni antiin injifadhe fakkeenyaaf amma kalaqa isaa Saayikoom jennu kana 61 kombeen agiroo maashinii tokko irratti waan 6 fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkasuma immoo automation spray pump fakkeenyaaf amma kalaqni kun kalaqamee rakkoo hawaasaa furaa akkasuma immoo uummata bira yoo gahe kalaqni kun akkamitti hawaasa gargaaruu danda'a itti fufiinsi isaa maal fakkaata kan jedhudha. Abbootiin murtii ilaalanii kalaqa kiyya kana namoota 7,000 keessaa kan isaan filatanii tokkoffaa namaasanii qarshii miliyoona 1 itti badhaafame. Source of energy isaa nadaaj yookaan immoo isa boba'aalee ni fayyadama. Solar energy illee ni fayyadama. Akkasuma free energy kan jedhamu illee ni fayyadama. Maanwaan illee hin jira jechuudha akka humna qonnaan bulaatti. Fuulduratti hojiin kalaqaa kun garamitti tarkaanfata? Egaa fuulduratti hojii guddaa akkuma Afrikaatti illee amma sochii gurguddaa gochaa irraa East Africa Student Union keessatti illee Innovation Director keessan jira. Egaa gara fuulduraatti kaampaanota furaatii jedhamuu fi kaampaanii hiikaatii jedhamu kana kan rakkina hawaasa keenya rakkina beekumsa uummanni keenya qabu san uummanni keenya osoo teknooloojiin gurguddaan teknooloojii Awurooppaa illee har'a hin dhufini waan har'a ofii itti fayyadamuu qaba. Indigenous knowledge har'a qaba. Indigenous knowledge kana immoo gara appropriate to technology innovation gara technology innovation itti finnee akkaataa isaanitti ta'uun steppi'aan akkaataa teknooloojii san wajjin wal simee itti fayyadamuu danda'u irratti kaampaanota kana rakkina hawaasaa keenya illee furanii akkuma East Afrikaatti akkuma Afrikaatti illee immoo kan rakkina keenya illee furree rakkoo Afrikaa illee itti furmaata rakkoo kennu kaampaanii akkasitti cimaa ta'e hojjetu uumuudha. Hojiin kalaqaa dadhabsiisaadha. Bu'aa isaa dhandhamuudhaaf waggoottan obsaan eeguun dirqamaa kan jedhan barsiisaa Gurmeessaan dargaggoonni hojii kalaqaa irratti hirmaataa jiran dadhabbii har'aa